Dhaabbanni sagantaa sagalee soorata addunyaa World Food Programme haga baatii hagayyaatti raabsaa gargaarsa nyaataa Itoophiyaatti jalqabuu fi akka danda'u addeessee jira. Waliigalteen Itoophiyaa fi Libaanoos hojjettoota mana keessaa irratti dhiyoota na waliigalan mirga hojjettootaatiif ammallee wabii kennuu hin danda'u jedhame. Biyyi oddola ardii Awurooppaa Ayirlaandii namoota biyya isaaniitti dhufanii jiraatu barbaadanii fi yuuroo haga 80,000 kaffaluu fi akka dandeettu beeksisteetti jirti. Kadhaggeeffataa jirtan kun waliif TV sagantaa oduu kenna galgalaati. Oduu galgala kana kasiniittium amboruu mashiitii nu waliin turamu. Dhaabbanni sagantaa sagalee soorata addunyaa World Food Programme haga baatii hagayyaatti raabsaa gargaarsa nyaataa Itoophiyaatti jalqabuu akka danda'u addeesse. Sagantaa nyaataa addunyaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniitiin hoogganamu World Food Programme akkaataa nyaanni itti qoodamu eegaddaan baafateen duuba ji'a dhufu keessatti raabsaa gargaarsa nyaataa tokko tokko Itoophiyaa keessatti deebisee akka jalqabu addeesseetii jira. World Food Programme'n hannaa fi saamicha hamaa gargaarsa nyaataa irratti bal'inaan raawwatamee fi deebii kennuuf jecha ji'a caamsaa keessa naannoo Tigraay talola keessa turte dabalate Itoophiyaa guutuu keessatti deeggarsa nyaataa addaan kutuu akka danda'u addeessee ture. USAID dhaabbanni gargaarsa addunyaa Ameerikaan bulullee ammoo gargaarsa nyaataa Itoophiyaatti taasisuu addaan kutee akka ture ni yaadatama. Sanduuba ammoo mootummaan Itoophiyaa murtoon dhaabbileen lamaan kun walitti aansanii fudhatan lammiilee Itoophiyaa miliyoonotatti lakkaa'aman kan miidhu jechuudhaan komateeti ture. Itoophiyaatti namoonni miliyoona 20 ol ta'an gargaarsa namoomaa akka barbaadan yoo ta'u, sababni guddaan gargaarsi kun barbaachiseef ammoo gogiinsa hamaa gaafa Afrikaa keessatti waggoota 10 darban keessatti mudate akkasumas ammoo waraana biyya keessatti Itoophiyaan kaaba Itoophiyaatti geggeessaa turte kan waggaa 2 lakkoofsiisee akka ta'es himamee jira. Namoota gargaarsa sagalee soorataatiin Itoophiyaa keessatti jiraatan miliyoona 20 keessaa World Food Programme namoota gara miliyoona 6 ta'anii fi gargaarsa nyaataa hatattamaa kennaafii ture. Gargaartuun daayirektarii olaanaa World Food Programme akkasumallee ammoo hooggantuun sagantaa fi imaammata dhaabbatichaa Vaaleeree Gariiniin madda oduu Rootersiitti akka himanitti ejensichi yoo aanga'oonni mootummaa naannoo fi federaalaa gargaarsa nyaataa argachuu qaban ulaagaa guutuudhaan adda baasanii nutti himan ta'e deebinyee gargaarsa nyaataa akka kenninu ta'a jedhaniitu jiru. World Food Programme'n qaamolee dhimmi ilaallatu irraa yaada gaarii eegaddaan baafateen duuba gargaarsi namoomaa Tigraay fi akkasumallee ammoo lammiilee kaampii baqattoota naannoo Tigraay keessa jiranii fi akka godhamu waadaa galeetu jira. Hannaa fi saamichi deeggarsaa irratti taasifamuu isaa mufachiisuu kahiman dhaabbileen lamaan kun sagantaawwan World Food Programme'n kanneen akka gargaarsa soorataa daa'immanii dubartoota ulfaatii fi dubartoota harma hoosanii durumaayyuu addaan hin cinne jedhaniitu jiru. World Food Programme's ta'ee ejensiin misooma idil addunyaa Ameerikaa USAID hannaa fi saamicha raawwatame jedhame kana qaama kamiin akka raawwatame adoo hin ibsin bira daranii jiru. Garuu ammoo ibsi keessoo garii arjoomtoota biraa argame jedhame USAID nyaanni tokko tokko gara kutaalee waraana biyyattiitti geeffamaa akka ture shakkii qabnaas jedhaniitu jiru. Kan wabeeffanni Rooyitersidha. Waliigalteen Itoophiyaa fi Libaanoos hojjettoota mana keessaa irratti waliigalan mirga hojjettootaa fi ammallee wabii kennuu hin dandeenye jedhame. Itoophiyaa fi Libaanoos dhiyeenya kana hojjettoota mana keessaa irratti waliigaltee tolfatanii turani. Waliigaltichis baatii eebilaa keessa kan gaggeeffame yoo ta'u, garuu Itoophiyaa fi Libaanoos waliigaltee mallatteessan keessatti ulaagaa mindaa hojjetaa isa xiqqaa kan hin qabnee fi hojjettoota Itoophiyaa 100,000 lakkaa'aman Libaanoos keessa jiraatanii fi eegumsa seeraa gahaa hin mirkaneessine jechuun maddi oduu Middle East Eye har'a kana ifoomsee jira. Waliigalteen kun ji'a eebilaa keessa kan mallattaa'e ta'us garuu uummataaf bal'inaan ifa hin godhamne jechuudhaan maddi oduu Middle East Eye kun waliigaltichi taasifamuu himuun yennaa waliigaltichi taasifame santi garuu bal'inaan oduun kun miidiyaalee biyya keessaa fi kan Libaanoosiitiin uwwisa argatullee garuu ammoo mirga hojjettootaa irratti bal'inaan hin haasofne jechuun maddi oduu kana komateeti jira. Waliigalticha keessatti wantoonni akka daballii mindaa hojjettootaa hiikaa qabu, bilisummaa sochii boqonnaa waggaa hojjetaa fi eegumsa akkasumas eegumsa fayyaa hojjettootaatii fi maatii waliin walitti dhufeenya gahaa qabaachuu irratti kan dubbatame ta'uu ministeeriin hojjetaa fi ogummaa Itoophiyaa Aadde Mufriyaat Kamiil baatii eebilaa keessa karaa xurree feesbuukii isaaniitiin ibsanii turani. Garuu ammoo wixineen waliigaltee kana
kan fuula 12 fi waliigaltee hojjetaa fuula 8 waliin jiru maddii oduu Middle East Eye ifa godhe keessatti hojjettoota eeguu fi bu'aa qabeessummaa hojjettootaa irratti waliigaltichi shakkii keessa kan seenudha jedhee jira. Waliigaltichi mindaa hojjettootaa gadi aanaa kan hin ibsine yoo ta'u waliigalticha keessatti ammoo seera Libaanos hojjettootaaf baasuu irratti kan hirkate ta'uu hordofe mirgi hojjettoota lammiilee Itoophiyaa kun ammallee hin kabajama kan jedhu abdii hin qabnu jedhee jira. Lammiileen Itoophiyaa miiliyoonaan lakkaa'aman hojii humnaatiif mana keessaa barbaacha gara biyyoota jiddu galeessaatti kan imalan yoo ta'u isaan keessaa walakkaan ol dubartootaa fi dargaggootaadha. Sababa garaagaraatiin hojjettoonni kunniin dhiittaa mirga namummaa fi saamicha humna namaatiif akka saaxilaman miidiyaaleen garaagaraa gabaasaa turanitti jiru kan wabeeffannee ammoo Middle East Eye'dha. Konkolaataan oomisha kubbaaniyyaa warra Jarmanii Volkswagen Itoophiyaa keessatti eeyyamaa fi wabii hin qabu jedhame. Konkolaattonni oomisha Volkswagen Chaayinaatti hojjetaman gabaa Itoophiyaa akka hin seenne imbaasiin Jarman kan Finfinneetti argamu gaafateeti ture. Corporation Communication kubbaaniyyaa Volkswagen konkolaattonni elektirikaa ID4, ID6X fi ID6 Cross jedhamanii gabaa Chaayinaan alatti gurguramu akka hin qabne ibsinee turre jedhanii jiru. Konkolaattonni elektirikaa gabaa Chaayinaaf tolfaman kuni Chaayinaan alatti yoo gurguramani konkolaattonni kuni kubbaaniyyicha irraa wabii konkolaataa akka hin arganne dhaabbaticha addeesseetii jira. Konkolaattonni ID4, ID6X fi ID6 Cross kunniin daandiiwwan Chaayinaatiif jedhamanii qofa waan hojjetamanii fi Chaayinaan alatti wabiin isaan barbaachisu akka hin kennamneefis ibsameeti jira. Konkolaattonni beekamtii malee Itoophiyaa keessatti gurguramaa jiran kuni giddugaloota suphaa qorannoo fi jijjiirraa kaampaanichi mirkaneessa Itoophiyaa keessaa qabu keessatti tajaajila kamuu argachuu hin danda'amus jedhamee jira. Sababa kanaaf ministeeriin geejjibaa fi loojistiksii Federii torban dabarte keessaa gosti konkolaataa elektirikaa Volkswagen kun yeroo fi gabaa Itoophiyaa akka hin seenne dhoogamuu kan ibse iyyata imbaasii Jarman Itoophiyaa keessatti argamu beeffachuudhaan akka ta'e addeessiiti jira. Biyya Chaayinaatti hojjetamee Itoophiyaa galaa kan jiru konkolaataan elektirikaa Volkswagen eeyyama seeraa kan hin qabne ta'uu kubbaaniyaan Jarman karaa imbaasii isaatiin ministeera kennaa fi xalayaa ergeen beeksiseera jechuudhaan Itoophiyaan addeessiteeti turte. Ministeeriin geejjibaa fi loojistiksii Itoophiyaa gama isaatiin gara biyya keessaa akka hin seenne kataasise sababni konkolaataan kunniin daandii Itoophiyaa irra konkolaachisuu fi ga'umsa qabaachuu yookiin ammoo roodworzii kan jedhaman mirkaneessuu qabaniif jedheeti jira. Kan wabeeffannee BBC sagantaa afaan Oromooti. Boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa bu'aa xumura filannoo murtoo uummata walattaa irra deebiidhaan gaggeeffame waxabajjii 19 bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaatti kan ifoomu ta'uu beeksisee jira. Walitti qabduun boordii filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa aadde Burtukaan Midhaaqsaanii filannoo murtoo uummataa irra deebiin kaleessa godina walattaatti gaggeeffame ilaalchisuudhaan ibsa miidiyaaleef kennanii jiru. Rakkooleen didiqqaan adeemsa filannichaa keessatti mul'atanii fi ariitiin furmaata sirrii ta'e kennuudhaan filannichi mirga isaanii sirnaanii akka fayyadaman taasifameeras jedhanii jiru. Bu'aan xumura filannoo murtii uummataa kunis waxabajjii 19 bara Itoophiyaa 2015 kan ifoomu ta'us addeessanii jiru. Filattoonni mirga isaaniitti fayyadamuu qaban sa'aatii sagalee kennuu idilee duuba hiriira keessa waan turanii fi akkaataa seeraatiin sa'aatii tokkoof dabalataan akka dheeratu taasifamus addeessanii jiru. Dhaabbileen biyya keessaa lama boordii irraa beekamtii argatan adeemsa filannoo taajjabuuf beekamtii kan argatan yoo ta'u taajjabdoonni 168 bobbaasuun adeemsa kana akka taajjaban taasifamuu himameeti jira. Tajaajila oduu Itoophiyaa irraa odeeffanne. Kabajamoo daawwattoota keenyaa oduun keenya ammallee akkuma itti fufetti jira amma gara oduu maddeen alaarraa arganneetti dabarra. Biyyi oddoola ardii Awurooppaa Ayirlaand namoota biyya isiitti dhufanii jiraatu barbaadanii fi yuuroo 80,000 kaffaluu fi akka barbaaddu addeessitee jirti. Riippaabilikii Ayirlaand qarqara galaana Ingilizii fi Weels irraa fagaatee kan argamu yoo ta'u magaalaa guddoo Dublin jedhamtu kan qabdu biyyattiin bakka dhaloota barreessitoota jajjaboo akka Oscar Wilde fa'aa kan turtedha.
biyyattiin amma namoota galaana biyyattii qaxxaamuruun hawaasa isaanii waliin jiraachuu fedhanii fi yuuroo Awurooppaa 80,000 kaffaluu akka barbaaddu Iroonis gabaasee jira. Initiatiiviin kuni qaama imaammata biyyattiin Our Lives Icelandis jedhu yoo ta'u karaa kanaanii mootummaan Ayirlaand baay'ina uummata oddoola Ayirlaand guddisuu fi kaayeffateera jechuun kan gabaas Iroonisdha. Lakkoofsi uummata Ayirlaand ammaantana miliyoona 5 fi 1,163 yoo ta'u isaan keessaa lammiileen miliyoona 1.5 kan ta'an magaalaa guddittii biyyattii keessa jiraatu. Mootummaan biyyattii lakkoofsa uummata Ayirlaand dabaluuf jecha lammiilee haarawaa achitti dhufanii lammiilee isaanii waliin jiraachuu barbaadanii fi lammummaa Ayirlaandis fudhatanii biyyattii keessatti wal horuu barbaadaniif yuuroo 80,000 kafaluu fi hin danda'a jedhee jira. Kabajamoo daawwattoota keenya waliif TV irraa oduuwwan walitti qabanne guyyaadhaaf fixannee jirra. Amboruu mashii ture waan nu waliin turtaniif galata guddaa qabdu. Fayyaa turaa.